Arkafune akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu isiniin jenna. Lammii Miidiyaan akkuma beekamu odeeffannoo haala yeroo irratti hundaa'uudhaan qophiilee OOWwituu gurra isin buusuun beekama. Har'a immoo odeeffannoo haala yeroo irratti hundaa'uudhaan waa'ee biyyoota Eertiraa fi akkasumas Itoophiyaa hariiroon Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu jirtu maal fakkaatti, waraanni TPLF fi Shaabiyaadha hariiroo akkamii waliin qabanii fi haalli galaana Asab laalchisee qondaaltonni waraana Itoophiyaa ejjennoo akkam qaban kaja'uu fi waraanni faannoo Itoophiyaadha yeroo ammaan tana adeemsa akkamirra jiran kaja'uu fi qophiilee kanaa fi kana fakkaatan guutummaa isii kana isin biraan geenyu ta'a. Chaanaalli Lammii Miidiyaa yeroo hunda odeeffannoon guyyaa guyyaan gadhiifnu yeroo gabaabaa keessatti akka isin bira geessuuf chaanaalli Lammii Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib goonaan isiniif yeroota keessan bira ga'uudhaaf gargaara. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Naannoo Oromiyaa karaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu naannoo Amaaraatiin kan waldaan geessitu hoggaa ta'u. Hawaasni Oromoo haleellaa waraana faannootiin kan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqe 6,000 olitti kan tilmaamamudha. Ajjechaan jumlaa waraana faannootiin Wallagga Kiiramuu, Sibuu Siree, Horroo Guduruu, Jaaragaa Jaartee fi kanneen kana fakkaatan keessatti haleellaa faannoon gaggeessuun tajaajilli hawaasaatii fi hariiroon mootummaadhaa fi hawaasa jidduutis erga addaan citte bubbulteeti jirti. Shawaa Kaabaa, Noonnoo fi Salaalee keessatti humni faannoo nageenya biyyattiitiif yaaddoo ta'uu daran ajjechaa suukanneessaadhaa fi haleellaa jumlaa raawwachaati ture. Waraanni amma deemaa jiru kun tokko tokko injifachuudhaan kan dhaabbatu miti jechuudhaan kan dubbate muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad waa'ee waraana kaabaa Itoophiyaa ilaalchisee kan ja'an kanaan dura mana marii ministeerotaa irratti ture. Humni waraanaa faannoo gaafii siyaasaa ifatti kan beekamu qabaachuu baatullee ta'us ammoo mootummaan akkuma waboo Oromiyaa keessaa waamicha nagaa godhuudhaan galchaa jiru. Humna waraana kaabaa keessa hidhatee socho'uufis waamicha nageenyaa illee yoo godhu haga ammatti immoo kanneen nageenyi kaaba Itoophiyaa keessatti furamee jiru hin argamne. Sababa waraanaatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa kan buqqa'an lammiileen Tigraay hanga ammatti deebi'anii qubachuuf haala mijataa dhabuu kan dubbate pirezidaantii yeroo Taaddasaa Warradaati ture. Torbaan dabre kana waraana TPLF fi marfamuun kan Maqaleedhaa baqate Taaddasaa Warradaan kaleessa waa'ee haasawa Tigraay kan ammaa kanaan dura sababa waraanaatiin buqqa'aniif deeggarsi deebisanii qubsiisii hin godhamneef jaaniiti dubbatan. Yeroo paartiin Tigraay duraanii TPLF paartii boordii filannoo biyyoolessaa keessaa qabamtee jiru kanatti waraanni Tigraay TDF ammallee ijibbaata falmachuuf waraana addaan hin dhaabne olaantummaa waraanaa fi naannoo Tigraay guutuu to'achuun waggaa 28 booda gara bosonatti kan deebi'e murni TPLF humna waraanaatii fi hawaasa isaanii akkasumas irra caalaa naannoo Tigraay harka keenya jira jechuudhaan dubbatan. Waggaa lamaan dura waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin kan lola wal waraanaa ture waraanni TPLF jiddu seentummaa obbo Saanjoo fi gamtaa Afrikaatiin waliigalteen Piritooriyaadhaa mallattaa'uun ni yaadatama. Eegasiin booda hoogganaan olaanaa fi qondaalli Tigraay Geetaachoo Raddaa bulchiinsa yeroo Tigraay ta'ee muudamuu yeroof naannichi gaggeessaati ture. Gareen waraana Tigraay Debretsiyooniin wal dhabuudhaan gara Finfinneetti kan baqate Geetaachoo Raddaa eegasiin booda immoo qondaaltichi kun paartiin TPLF taphaa ala erga taateen booda paartii haaraa hundeesseeti jira. Paartii haaraa erga hundeessaniin booda muummicha ministeeraatii fi qondaaltonni Tigraay tokko tokko kanneen mootummaa Dr. Abiyyi Ahmad waliin jiran haala naannoo Tigraay fi nageenya Tigraay ilaalchisee eega mari'ataniin booda yeroo sanitti Taaddasaa Warradaatis bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay godhuudhaan garasitti ergan. Taaddasaa Warradaatis naannicha akka barbaachisutti gaggeessaa hin turre. Waraanni Tigraay naannoo Raayyaa akkasumas naannawa daangaalee naannoo Amaaraatiin wal daangeessu akkasumas waraana mootummaa naannolee Tigraay keessa jiranii wajjin wal waraansatti walitti bu'uudhaan magaalota Tigraay gurguddoo kanneen akka Aksum, Addagraat, Maqaleedhaa fi kanneen kana keessatti sochii waraanaa godhaati turan. Ittuma fufuudhaan torbaanota dabran kana keessatti masara bulchiinsa guddaa naannoo Tigraay fi jiddugala TV Tigraay to'achuun bulchiinsa yeroodhaa kan Tigraay kan ta'e muudame Taaddasaa Warradaa baqachiisuun dhaga'amaati ture. Fedhiin humna waraanaa Tigraay yookaan gaafiin ijoon siyaasaa mootummaan Itoophiyaa irraa qaban ifatti beekamuu baatus akka xiinxaltoonni siyaasaa jaanitti olaantummaan aangoo Itoophiyaa kan harkaa bahuu hin qabduun ejjennoo juuf waggaa 28 booda qabsoo eegaluu isaaniitu dubbatama. Waggaa 27 Itoophiyaa akka fedhanitti gaggeessuun addunyaa siyaasaa gaafa Afrikaa keessatti beekamtii kan argate humni waraanaatii fi siyaasaa TPLF hariiroo waraanaa Eertiraa Shaabiyaa wajjin walitti hidhachuun lolaa jiraachuu bira geenyeeti jirra ja'a. Humni waraana humnoonni fi humni odeeffannoo waraana Itoophiyaadha.
waggaa 13 dura Baadimmee fi Shiraaroo irratti wal waraanaa kan ture humni waraanaa Tigraay fi Eertiraa amma waliigaltee waraanaa qabaachuutu dubbatamaa jira. Yeroo waraanni Itoophiyaa fi TPLF wal waraanaa turetti ammoo humni waraanaa Tigraay mootummaa Itoophiyaatu Eertiraa wajjin ta'ee naannoo Tigraay keessatti ajjechaa jumlaa fi yakka gudeeddaa raawwatee jechuun addunyatti himachaati turan. Yeroo sanitti himannaa san fudhatama kan dhorke pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii amma immoo michuu humna waraanaa Tigraay ta'uun kaaba Itoophiyaa nageenya dhabe duuba harka Eertiraa jiraachuu qondaaltonni waraana Itoophiyaa dubbatanis gama mootummaa Eertiraatiin dhimmi kun wanti dubbatame tokkolleen hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee lola kaabaa Itoophiyaa keessatti waggoota 5 oliif itti fufinsaan deemaa jiru deebii siyaasaa kan mariin hiikamtuuf eega waliigalteen Piitooriyaa booda wanti yaadamee dubbatame hin jiru. Yeroo Itoophiyaan filannoo gaggeessuuf qophaawaa jirtuu fi gaafilee siyaasaa fi diinagdee akka biyyoolessatti jirtuuf deebii hin kennin kanatti waraanni kaaba biyyattii finiinaa deemuu malee furmaanni biraa dhabamuun yaaddoo biyyaattis tahuu isaa qaamni siyaasaa dubbachaati turan. Waa'een waraanaa fi rakkoon siyaasaa keessoo Itoophiyaa guyyaa irraa guyyatti lubbuu namaa fi qabeenyaan barbadaawaa jira kan isa hin yaachifne. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad torbaan kana Itoophiyaan dijitaalaa hanga bara 2030 jechuun hegeree biyyaa irratti yaadama fagoo dhiyeessaniiti jiran. Muummichi ministeeraa kanaan duraas waa'ee sababa waraanaatiin hojii misoomaa dhaabuu irra hanga nageenya argamuu hin hojjennu jennee hin teenyu. Hojii guddinaa fi misooma biyyattii hojjechaati ammoo rakkoo nageenyaa furaa deemna malee nageenya hin jiru jennee harka marannee hin teenyu jechuun kan dubbate muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad waraanni kaabaa kun dhaabbatee hin tasgabbaa'u taanaan hegereen Itoophiyaatii fi hegereen biyyaa kan gaafa Afrikaa yaaddoo guddaa fiduu danda'a. Akka waraanni kaabaa kanneen keessattuu naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay akkasuma gartokkee Oromiyaa lixaatii fi naannoo tokko keessatti deemaa jiruun hegereen biyyattiidhaa yaaddoo guddaadha ta'a. Haala nageenya waraanaa wal waraansa biyyattii keessattuu kan naannoo Oromiyaa keessaa iddoolee lixaa fi jiddugala bahaatti immoo waraanni faannootii fi akkasumas waraanni shanee jedhamu kan dabalisummaa Oromootiin hoogganamaa ture mootummaadhaa wajjin wal waraanaa jiraachuun ni dhaga'ama. Haa ta'uti malee kan Oromiyaa keessaa yeroodhaaf yerootti nageenya kana tasgabbeessuudhaaf waamichi karaa nagayaa humna waraana wabootiif godhamaati jira. Irra caalatti humni waraana wabootis gariin isaanii nageenya kana waamicha kana dhaggeeffatanii nagayaaf yeroo galan gariin isaanii immoo bosonatti hafuudhaan halkanii fi guyyaa wal waraansaa mootummaadhaa wajjin godhaati jira. Haalli kun sababa kanaaf hawaasni Oromootii fi Oromiyaa keessa jiraachaa jiru rakkoo nageenyaatiif tajaajila misoomaatii fi akkasuma bu'uuraalee misoomaatiin dhabuudhaan rakkoo hamaa keessa jira. Kaaba biyyattitti naannoon Amaaraa fi Tigraay keessatti irra caalaan olaanaan ammoo rakkoon nageenyaa keessattuu manneen barumsaatii fi tajaajilli fayyaatis gaggeeffamaa hin jiru. Deeggarsii fi gargaarsi adda addaatis sababa nageenyaatiin akka barbaadanitti naannolee lameen keessattuu Amaaraa fi Tigraay keessatti socho'uun baay'ee ulfaataa ta'uu miidiyaaleen garaagaraatis ni dubbatan. Kan ilaalchisee immoo mootummaan biyyattii rakkoo nageenya keessoo Itoophiyaa furuudhaaf mariin ifatti hangammatti godhame jiraachuullee yoo baate. Kanaan dura immoo mariin biyyoolessaa kutaalee hawaasaa adda addarraa walitti godhamees marsaalee garaagaraatiin gaggeeffamullee dhumarratti immoo bu'aan isaa argamee kan ifatti mul'atu hin jiru jaan. Haa ta'u malee haalli nageenyaa fi rakkoon nageenyaa hamaan kun kan Itoophiyaa keessatti umrii dheereeffatu yoo ta'e yaadamni muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin waa'ee guddinaa fi dorgommii Itoophiyaan fuulduraaf tarkaanfachaa jirtu kun galma ni ga'iin yaaddoo keenya hundaatii fi ammoo gaafii kana xiinxaltoota siyaasaatiif dhiifnee kan irra dabarru ta'a. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya waa'ee waraana kaabaatii fi keessoo Itoophiyaa irratti isinii qopheessine asuma irratti goolabna. Amma dhuma qophii keenyatti nu faana turuuf hedduu galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.